Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti mana barnootaa burqaa qeerroo sadarkaa lammaffaaf kitaaba gosa barnootaa garaagaraa 1300 ol qarshii 500tti tilmaamamu bituun dhaabbanni Safaricom deeggarsa taasise. Kitaabileen kunniin barattoonni aadaa dubbisuu gabbifatanii sirnaan qo'atanii beekumsa akka horatanii fi qabxii olaanaa galmeessanii dhaloota boru biyya ijaaru akka ta'aniif Safaricom bu'uura uummatummaa qabu irraa ka'uun kan arjoomu ta'uu hoogganaan sabquunnamtii riijinii giddu galeessaa Safaricom obbo Habib Qaasim himaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Adaanaa Takla Goorgis jalduun sagantaa kanarratti ergaa dabarsaniin Safaricom dhaabbata sirna diinagdee damdaneessa mootummaan badhaadhinaa hordofuun argame adda durummaadhaan imala diijitaalessuu Itoophiyaa utubaa jiru ta'uun kaasanii kanaan cinatti deeggarsi misoomaa gama hawaasummaa fi fayyaa hawaasaa taasisaa jiru kan jajjabeeffamu ta'uu himaniiru. Sadarkaa Afrikaatti itti gaafatamaan IGAD Dr. Warqinaa Gabayoo dabalatee madda doktorotaa fi hayyoota hedduu kan ta'e mana barumsa burqaa qeerroof kitaaba arjoomuun Safaricom cabiinsa barnootaa suphuuf hojii hojjetamu kan milkeessu ta'uu kaasanii murannoon gahee ofii akka bahatu waamicha taasisaniiru. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa magaalichaa obbo Muhammad Amdee gama isaaniitiin yaada kennaniin dhaabbanni sirreeffachuun mana barumsa kanaa fi deeggarsa taasisee fi galateeffatanii barattoonni kitaabilee argamanitti gargaaramuun sonaan qo'atanii qabxii olaanaa akka galmeessanii fi qaamolee sadarkaan jiran waliin